mana keenya koota bilbila keenyanin seenna dhugaa jirru ummata keenya ka arsiitii fi ka shawaalle dhugaa jirru itti himna yaada jedhu qabatanii nullee yaada kaleessarra gaafa jalqabaatirraa hanga ammatti maaltu deemaa jira akkamitti deemame wanti nuti deemne sunii fi wanti isaan argan wal fakkaatamu waliin fakkaatu akkaataa saniin osoo wal hubanne gaarii natti fakkaata ani yoo siifan illee dubbii kana argite dhuguma yoo qulqullina waan kana argachuu barbaadde kallattiidhuma mana kana dhuftee dhaatama sanii mana san keessa turte fuul iskiriiniin mul'ataa jira mana san keessatti dhugaa jiru dhagahuu ni dandeettii jechuudha. Walumaa galatti ummanni kun walitti bu'uun qabu dhugaan jiru maali eessa jira dhugaanii ragaan meedikaalaa hospitaala irraa bahe maal fakkaata waajjirri poolisaa hoo maal jedhan ka jedhu walirraa hubatuu barbaachisa akkaataa saniin odoo wal hubanne gaarii natti fakkaata. Walumaa galatti warra shawaa nama 15 keessa teenne dhugaa jiru kaleessa kan nu deemne karaan nu deemne fi karaan isaan deemanii argan kun maal fakkaata ka jedhu dhaabbatanii ilaaluu barbaachisa. Kanaaf osoo akkaataa saniin wal hubanne siifayyoo danda'ame garuma mana isaanii kanatti dhufte dhugaa jiru dhaga'uudha. Dhugaan hin kallatti malee hin cittu afaanis qaban funyaaniin dubbatti neetworkii qabaa jira na fakkaata. So kanaaf aga danda'amaa ta'een please siifan dhugaa kootuuti yookaan immootu wal amansiisaati. Isaanii nama 15 kale ar'a ati ergitee wajjin deemne san wajjin jirra argaa jirta erga duratti itillee kanarratti hanga amma hanga saa kana dhugaa kana odoo isinitti himne ka turre wal dhabdee gidduu akkaataa kanaan haasaamee akkamitti haasofna jedhu isin achiin eeydan nummootu warri gastii isii keessa jiru moodiitarri warri isii kenname yoo barbaadan gan nu buusanii yoo barbaadan ol nu buusanii yoo nu haasofnu maayikii nurratti qabani nu akkaataa saniin dubbachuun barbaannu akka tuulamatti eeganu ergani nuti warra tuulamaatti dhugaadha mucayyoon tun obboleettii teenna dhiigateenna dhugaan isiin badini dhugaa isii rabbitti kakannee dhalee qabna obboleettii qabna jiruuf jireenya qabna arsiillee yoo dhuguma badii qabaate meedikaalli bu'aan isaa argamee jira dhugaa argame kana mootu ummata arsiitii fi ummata tuulama miidiyaa kanarraa wal nyaachisuurra dhugaan jiru kana jennee walitti himnaa yaada jedhu qabatanii dhufanii mubaarakiin jira tuulamni tulluu hin jira dhugaa Dr. Lootus hin jira warri kaleessa dubbii kana nu qabsiise jechuudha. Tuulama tullu ol galche dhufee jira. Egaa ka'umsi keenya kaleessa maal ture? Ka'umsa kaleessa ture akka tuulamatti akka harargetti akka arsiitti wal qabadhaa dhaqaati dubbii kana afaan takkaan qulqulleeffadhaa yaada jedhu isinirraa dhufe. Tuulama barbaannee dhabne har'a garuu alhamdulillah argitanii jirtan nama 15 ta'anii kaleessa irraa mana isaaniitti songalin deemaa jiranii jechuudha. No nama ofii kiyya ani tokkochi ijoolleen namni jaa kaleessa na wajjin deeme mee atuu isaan waliin deeme jechuun maqaa dha'uu danda'a Siraaj Ali Umar waraabbadha haa waraabamu paablik irra jiraami namni asirra jirta namni danda'e haa waraabbatu dhugaa jirtu daqiiqaa 10 ta'u dubbannee waan lafarra jiru waan rabbi beeku waan ragaa rabbii gaditti manni yaalaa beeku dubbanne waan irra geenne isiniif himuun dirqama kenna nuti as geenne wanni kun yoo dhugaa jettanis yoo dhugaa jechuu baattanis isin biyya kana jirtan ijaan hin argine nuka ijaan argine akka tuulamaattis akka arsii warra waa balleesse jedhanittis dhugaadha osoo bakka jedhu tokko ragaa rabbitu caalaa rabbiin qaban lama ragaa mana yaalatu jira ragaa mana yaalaa qaban kanaan alatti imbaasiin biyyattii biyya kana keessa jira namni mallaqaan nama bitatu tokko hin jiru biyya kana keessatti namni tokko lama bitamuu danda'a namni 30 bitamuu danda'a yaa jamaa nama 30 ijoolleen shawaa nama 30 raasal keemarraa fujeerarraa abudaabiirraa al'eenirraa walgaanii mana kana jiranii jechuudha walii galanii mana keenyatti banannee nama akka barbaannetti yaada qabnu ibsannee ka ol galfanne dhugaa akka tuulamaatitti arsiin walitti nu buusini yoo ka waliin nu buusu taate akka gumaatti ta'u nu waafitanii jedhaniitti dubbataa jiru. Kanaaf akka nama tokkotti akka kaleessa waan kanatti taa'aa turetti akka ijoollee arsii wajjin kaleessa nama jaa ta'ee bayetti arrallee yaadaanis qaamanis ijoolleen sun nu keessa jiran ana bakka na buusanii
ijoollee tuulamaa kana wajjin waan kaleessan argine san wal argisiisa deemaa argaa jedhaa turanii kanaaf akka danda'amaa ta'een dhugaa jiru isaanumarraa jalqabatti dhageeffadha anis xumura irratti waan jedhu jedhee hojjaan baanaa jechuu isaaniif isin dabarsa. Ganni. Oh, dhagaan jira. Dhagaan jira. Kaleessa kaastanii agarratti hanga sa'aatii kanatti nu hordofaa turte. Siifan maal siin jette carraa dhumaa tokkotti kenniteetta yookiin immoo bilbilaa sumaan achee garagalfattee mana kiyyaan ba'u yoo Eshi siifan itti nan hima eshi baheen deebi'ee itti mee dhufa hawaasa chala jirus amma anaan sara sadeen akkanaan hin jenne Oromoo tiyya qaali ani kan barbaadu dhugaadha asitti simame achitti simame dantaa takka ittiin qabu kan barbaadu dhugaadha. Ani kanan barbaade Oromoon namni kumni lama achi jiru sodoo as dhufe Oromoon kumni lama jiru sodoo bakka tokko ta'ee wanni hunduu dhugaan dhagahame gaariidha hayyee dubbadhaas. itti dubbannaa rakkoo hin qabu dhugaan siifuu bira miti kan jiru. Itti fufa. Dhugaan onlaayinii irra miti kan jiru dhugaan nu bira jira. Warra mana kana bira jiru warra mucayyoo sana dhaqee arge sana bira jira dhugaan. Dhugaa sana immoo hin dubbanna nuti. Namni afaan qawwee nutti qabeetoo dubbadhu nuun jedhe hin jiru. Namni maallaqa kennee kana dhossi kana dubbadhu nuun jedhe hin jiru. Kan nu dubbisu maalidha dhugaatu nu dubbisa. Dhugaadhaaf immoo boruu sarras hin dhaabbanne. Moodiitarri yoo isinitti tole naman seensisiina. Yoo siifan dhufte siifanitti sheer godha inni dhufte yoo taate immoo dhugaa suni maal akka qabannee dhufne san. Haasi jaawwe moodiitara kaas warra irraa qabdu irra ani garuu galchaan jiru nam tokko iyyuu. Akkon qoosiraan baamnani. Yaa. Oodoo achi naa kaasa. Eegaa jirra ganniin achi deemtee jirti eegaa jirra gannii. Yoo dhuftee dubbattanii hin dhageenye yoo jette siifan waan baay'ee nufaana laffaateetti nufaana xaarteetti dhugaa sana immoo itti himna dhuftee nufaana dhaggeeffatu. Hin barbaadu yoo jette immoo siifan nama 2000 fi wayii kana oli miti. Garuu kabaji nuti shiidhaa qabnu kaleessa dhugaan kun akka ba'u nufaana dubbachaa turte. Nufaana dubbachaa turte. Dhugaa kana baasaa akkana godha nuun jechaa turte. Kanaaf kootu si waamna ammas seeniti dhaggeeffadhu nu biratti. Laalaa yoo baatan Ganni seensu. ganni galcha. Okay. Bakka dhaggeeffadhaa bakka. Dhaggeeffadhaa yoo ganniin as deebite otoo haasofnu taa deebitu. Ganni agar kita ni egar Aboo moodiitara kaasin jirra warra moodiitara dhaggeeffa. Maruchaa yeroo inni. Ganniin hin deebine. Ganni deebi yoo deebite yookiin immoo otoo haasofnu dhufuu dandeessa. Bakka asis nama 2000 wayiitu jira. Kun immoo namni nama waan ta'eef namni ka barbaadu dhugaadha. Isinitti fufuu dandeessu. Kabajaaf immoo yaa'u amma kana erga eegdanii sin galatooma. Warra zalaas dhugaa barbaada siifan qofa odoo hin taane nullee. So Tuulam. Miidhagaa tanan jira. Tarii isaan illeen kallattii maliif irraan karasitti sin argaa jiru natti fakkaata. Isin waan kana godhaati erga itti gaafatamummaa fudhattanii harkaa qabdu natti fakkaata miti. Akka reeffa haga dhumaatitti maatii irratti illee ergitanii akka nagulaallaamne akka waa hundan goone itti gaafatamummaa guutuu fudhattanii mirkaneeffattanii qulqulleeffattanii harkaa qabdu miti. Ganni galcha. Qulqulleeffattanii itti gaafatamummaas waa hunda isaa fudhattanii dhugaa jirtus rabbii gaditti waa hundaa harkaa qabnaa jettanii. Eeyyen. Egaa akkas ta'eeti egaa nutti himaa gaa maal egaa wanni kun waan dhugaa jirtu uummataaf himaa anis jalqabuun dura dhagayeeti. Waan mul'atu sababaa darbadhu mee ganni ababaa darba. Wanni akkanaa kun micayyoon akkana taate jedhanii jennaan egaa akkas ta'e nu birmadhaa yaayyisiisaa jennee kan waliin kaane waan kun haa qulqullaa'u jennaan akka namni tokko lafaa ka'eetoo gara hin taane kallattii hin taanetti dhiigni namaas akka hin hafne dhugaa naa baatu waa hunda jenneetoo kan jennee akka hin erge nuyiiti waan jiru nutti himaati
ummanni saaraa galfatu waan kana akkasitti nutti hima ani dhugaadhuma sanan eegatu jiraati. Ayyee suni waan gaariidha. Tuula maatii kaleessas nu faana turte ganniinis jirti. Warreen kun maaliif akkas hin barbaanne beektu namni kun immoo namni 2000 asirra jirtan. Akkana godha akkas godha dhugaan iddoo kana jirti iddoo kanatti dabde iddoo kana sirreessaa warra nuun jechaa turedha kanaaf sinitti himna. Jalqabaa kaaseen sinitti hima gaafa tiiktookii seennu ganam. Ani akkuma tiiktookii baneen mana siifantu natti dhufe. Siifan mana banattee ijoollee shawaa irraa fuutee arrabsaa jirti ture. Maalidha nu seensisi jedheen kadhachaa ture. Na seensisi irra deddeebiin jechaa ture warra achi turtan argitan. Nan seensisne akka carraa ta'e gammee seensiste. Gammeen hin seene. Erga seenee booda jawwee seensise deem. Gaafa jawwee seenu sin ijoolleen shawaa miidiyaa fooloo dheeraa qabdu malee nama hin qabdanii jette. Ani baay'ee si faana haasa'uun barbaadu dhimma gandummaa, dhimma shawaa, dhimma arsii, dhimma wallaggaa, dhimma jimmaa dhiisiiti. Nuti ijoolleen shawaa iddoo lolaatti malee iddoo akkasitti miti kan argamnu maaltu ta'ee waan ta'e natti min jedheen. Mucayyootu du'ee jette. Eenyutu ajjeese mucayyoo? Mucaa arsiitu mucayyoo ajjeese jedhan. Mucayyoon arsii kun mucaan arsii kun akkamitti mucayyoo shawaa ajjeese? Mucayyoon shawaa kun eenyudha akkamitti duute? Ammuma akkana godha jedhani ganniin fanutti man. Kaanee tasii shaarjadha kan nuti jirru ajimaanii obboleessa keenya fudhannee gara leenitti deemne halkan sanaan. Gaafa leen geenyu mana yaalatti nu erganii mana yaala dhaqnee akkana mucayyoo nu jala duute jirannaan as miti bakka biraa dhaqaa jedhanii bakka biraatti nu ergan. Achi baanee bakka biraa deemne hospitaala biraa. Gaafa hospitaala biraa deemnu hospitaalli suni eeyyen reeffi nu bira jira as jira maal barbaaddanii nuun jedhan. Mucayyoo kana fudhachuu yoo barbaaddan waajjira poolisii irraa waraqata fidadhaa koottaadhaan. Fudhachuun miti kan barbaannu nama eenyummaa mucaa kana ajjeese kana dhugaasa baruu barbaanna inneen rakkoo hin qabu sin barsiisnaadhaan. Isa kana baruudhaaf sin komantiin cufiin haasaan. Kanaan maal goone ani maal goone gara waajjira poolisiiti eeyyen mee nu gargaari jenneen falmattuun nu bira jirti. Dubartii doktoraan nutti ba'ee nu gargaari obboleetti keenyatu nu jalaa du'e maal gochuu qabna maaloo nu gargaari jenneen. Omaayyuu wanta sin gargaaru hin qabu siyyoo poolisii irraa qabaattan qofadha kan sin gargaaruu dandeessu. Mee mucayyuma kana wanti ajjeese maalidha? Maal quba qabdu akkamitti isinitti fidanii dhugaa kana nutti dubbadhaa jenneen bakka doktoriiti. Dhugaan kun rakkoo hin qabu. Dhugaa kana kan baruu dandeessa yoo waraqata poolis steeshinii irra fidattanii dhuftan riizaaltiinsa achi jira riizaaltiinsa isinitti himnaa jedhan. Achi kaanee bakka mana yaala sana deemnet gara waajjira poolisii deemne halkanuma sanaan. Argaa turtan warri mana siifanitti nu argaa turtan aga sadarkaa nuti ofitti wassanne liivii seennet sinii banneen dubbatiina jennee sin dhageessisaa turre poolisii bira teenye. Kana jechuun immoo poolisii biyya kanaa mitiiti poolisii biyya Itoophiyaatti iyyuu baay'ee akka ulfaatu hin beektu sin. Hidhamnu sin hidhamna galchuun nu galchanis nu galchan jenneen bilbila keenya liivii banne kiisa keessa kaawwanne poolisii faana haasaa turre. Achiin eeshi rakkoo hin qabu jennee teenye poolisiin maalluun jedha yeruma sana tattama sanatti gara imbaasiitti nu dawwale. Otumachi jirru. Okay, imbaasiin maal jedha nama kana kan qabatee jiru Maammad nama jedhamutu dhimma kana qabatee jira isa qabachuu qabdu jedhanii lakkoofsa bilbilaa nuu kennan. Achiin namni kun nama mucayyoo kana fuudhee biyyatti galchuudhaaf jennaan poolisiin sa'aatii sanatti waan beeknu hin qabnu dhaqa Maammadtu beeka dhimma mucayyoo kanaa nuun jedhan. Achumaan fiignee dhannee gara malli keenya maali Maammad amma rafanii jiru halkan keessa gara sa'aatii 8-9 siqeera aleenitti jechaadha. Nuti maal goona achirra adeemsa karaa dheeraadhaan booda gara shaarjaatti deebinee warri ajimaanitti galanis galanii warri dubaayis galanii in bullee barii har'a ganama otoo laftiin bariin sa'aatii 5 kaane. Daandiin karaa irratti zaamaa ta'e baay'ee nuti cufamaa ture akkasumatti iyyuu deemnee gara imbaasii dhaqamne. Dubbii sanan barre. Nuti dhugaan baruu barbaannu mucayyoo kana maaltu ajjeese jennee gaafa gaafannu mucayyoon ofiin of ajjeeste jedhan. Akkamitti of ajjeeste maaliin of ajjeeste? Eessaa baruu dandeenya? Silaa nama ajjeese jedhanii maaf nuuf hin qorattanii jenneen. Lakki kun dhugaan jirtu kanadha. Waraqata isaan wal qabsiisanii waraqanni poolisiin mana yaalaati kennee jira. Waraqata sana gaafa doktorri achi nutti agarsiisuu jammartu ani bilbila koo kaaseen suura kaase waraqata sana nan qaba jechaadha waraqata sana of harkaan. Akkana wayyaa
fudhannee gallee gaafa gallee ani gaafan galu ammas nama shakkinu qabna nama shakkinu kana seeratti nuuf haa dhiyeessamuu jennee gara imbaasii Itoophiyaa deemne. Imbaasiin Itoophiyaa maal nuun jedha? Eenyudha ansi shakkitanii jedhan? Mucaa Naasir jedhamuu fi Abdii jedhamu shakkinaa jenne. Kaleessa Abdiin maal jedhamaa ture? Mucayyoon kun duuteetti paaspoortii ishii na bira jira. Maaloo abbaatti barbaadaati koottaa qabnee galchinaa jechaa ture. Nuun immoo kan nuun jechaa turtan maalidha? Akka waan Abdiin harka keessaa qabu du'a mucayyoo kanatti kan nutti himaa turtan. Achuma warra imbaasiitiin maaltu kana godhe jennaan Abdiin beektaa mucayyoo kana Abdii nama jedhamu kanan beektu nuun jedha warri imbaasii hin beeknu. Kunoo kana isaan kun nu qoratamuu qabu seeratti nuuf haa dhiyaatanii nama shakkamu qaban jennaan nama shakkitan eenyudha bilbila kana nuu kennaatii bilbilleetitti isinii waamna jedhan. Shakkamaa kennineef hin waamani. Abdiin sa'aatii sanatti achi jira hin jiru. Namni immoo reeffi kun iyyuu galuudhaaf dhimma kana wal qabsiise mucayyoo Abdiiti. Haati manaan Abdii reeffi kun akka biyyatti galuuf nu bira geessite. Kanaan alatti Abdii waan biraa waan godhe hin qabu nuun jedhan. Nuti Abdii iyyuu hin shakkinaa Abdii gara qaama seeratti akka nu dhiyaatu barbaanna jenneen. Sana yoo barbaaddan gaafatachuu dandeessu. Mucayyoon immoo ammas riizaaltiin nu bira ga'e qaama poolisii irraas qaama kamirraayyuu kan nu bira ga'e ofiin of ajjeesu. Ofii ishiitii of ajjeesu. Eessatti of ajjeesu?